godhe bishaan qulqulluu ofii baafatee lafa keessatti qusatee itti fayyadamaa jira. Nuti irraa fayyadamaa taana irraa baranneetiniin akka lammii biyyattiitti itti fayyadamneetiniin jiraannetti kolleejjii kana kan lubbuu keenya irratti baafneetiniin akka aanaa gaarfaa keessatti illee taarika irraa qoratamu irraa qoratanii irraa arguu dandeessan taate. Kolleejjiin naannoon kolleejjiin irra jiru akkanatti uummanni irratti dhume eenyu tokko eegeen ba'a. Aanaa gaarfaa kanatu kolleejjiin kun akka nu gooneef wanni inni nu godhe jiru horii irraan arganne waan horii maalaa takkitti irraan arganne jechuudha. Horii sanyii gaarii jechuudha. Isa kanaaf miidhaan nurra jiru kun ammallee iyyanneetiniin bara 2009 bara 2010 hedduutti jechuudha. Kaanee mootummaa Oromiyaa biratti dhimmi kun isinii haalaalamu jedhanii achirraa xalaan agartaniitiin qajeelfamni kennamee as deebi. Koreen itti jira koreen namni 5 dhaabatee dhufee dhimma kana laalee hiikoo itti godhan. Yoo dhufee achi akkas gargale dhagaa seena. Dhagaa inni seenuun beeyni hin taru aanaa gaarfaa irra gadi hin taru. Maal akka godhan boolla wayii qotanii galee isaallee dhageenyu nama san waan nu godhee dhiisitiin. Maal inni dhibeen nu qabnu dhibeen nurraa qabnu rakkoo qabna rakkoodha bakka wanni nu barbaadaa jirru amma tan rakkoon nurraa haa hiikamu. Miidhama qabna buqqaanee jirra warra buqqa'e nuti abboonni keenya asirraa buqqaan nuti buqqaa lamaanii buqqaa sadarkaa lammaffaati asirratti deebi'ee ilmi keenyallee ammallee sadarkaa sadaffaa buqqaatti irra jira. Isa kanaaf rakkoo teenya tana mootummaan Oromiyaa laaleetiin nurraa haa hiikuu hima iyyannaa gonkumaa waan achi as gargale dhimma daandii qabate daandii nuti agartaniifi nama wal qixxaannee akka naannoo kanaatti aanaa kana keessatti dhiibbaan jiru jechuudha. Nama wal qixxaannee deemuuf biyya takka yookaan agartaniifi naannoo godinaa